Joy Ashama kam jirtu nagaa fararri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mee waa tokko isin gaafadhu, namni horii ta'uu ni danda'a, namni loon ta'uu ni danda'a, namni saawwa ta'uu ni danda'a. Wallaalummaan hamma kana ga'uu mee maalirraa madda? Obboloota koo natti himuu dandeessu? Phaawulos macaafa qulqulluu irratti warra Galaatiyaatiin eenyutu qoricha isinitti godhee isaaniin jedhe? እሺ አባታችን ምን ሲሰራ ያለው ሹፌር ነው እናትን ጥሎት ሄዷል I got broads in Atlanta she's a the in the family credit cards in the scammers getting the licks in the ጉዱ ሊጀመር ነው ይጀምረው ነው ይጀምር ነው ጉዱ ሊጀምር ነው ይጀምር ነው ሼር ላይክ ኮሜንት እንዳትረሱ አሁን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያደርጋል ካላችሁ እንደዚህ ይይዛል ያዘው መጽሐፍ ቅዱስ ሜማሊ አዲስ namni amma kana gaafa horii ta'u namni waan godhu gaafa wallaalu namni beekamtii barbaachaaf addunyaa irratti beekamuudhaaf qarshii argachuudhaaf jireenya hiyyummaa jireenya waan hawwu bira ga'uudhaaf waan shaakalamne waan jibbisiisaa akkasii gaafa hojjetu namni horii ta'uu ni danda'a. Namni sammuu akkamii gaafa qabaatu akkas ta'uu danda'a. Meenuto maalitti jirra? Bula tokko hordoftoota YouTube channel Boonsaa Dursuu Guutee bagana gara YouTube channel kanatti nagaan dhuftanii kun YouTube Boonsaa Dursuu Guuteeti. Kaayyoon YouTube kanaa barsiisa sagalee waaqayyoo dhugaa wangeelaa isa macaafa qulqulluu irra jiru barsiisuu, viidiyoowwan barsiisoo jireenya hafuura keenyaatiif bu'aa buusan namootaaf sheer gochuu, akkasumas odeeffannoowwan wayitaawaa nu barsiisan jireenya keenyaaf faayidaa nuuf qaban isiniif qoodudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya tarii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo beellii banaa gochuudhaan maatii keenyatti akka makamtan jaalala gooftaatiin isin gaafanna. መጀመሪያ ካነባለሁ ካነበብኩ በኋላ ይበላል ትምህርት አንድ በል አሁን አንድ ገጽ በርቷል Egaan wantoonni shaakalamne wantoonni jibbisiisoon waldaa kiristaanaa keessatti baay'achaa akka jiran argaa jirra. Kun mallattoo bara dhumaati. Eeyyee mallattoo bara dhumaati. Kun maaliif akkas ta'a? Isa namoonni bara dhumaa irratti ulfina kabaja hawwan, isa namoonni bara dhumaa irratti gara wallaalummaatti deebi'anidha. Isuma macaafa qulqulluu irra jirutu ta'aa jira. Waan haaraa miti kan ta'aa jiru. Naasuun hin barbaachisu, aaruunis hin barbaachisu. Maaliif namoonni akka namaatti yaaduu dhiisanii, namoonni akka namaatti jiraachuu dhiisanii, keessumaatii nuti kiristaanonni warri tajaajilu, warri beekamnu, warri raajonni warri jedhamu akka macaafa qulqulluutti jiraachuu dhiisnee akka fedha garaa keenyaatti, akka barsiisa sagalee waaqayyootti tun taane akka yaada garaa keenyaatti waa argachuudhaaf, keessumaa beekamtiidhaaf, sooromuudhaaf, namoota biratti fudhatamummaa argachuudhaaf, waa'ee keenya namoonni akka haasan gochuudhaaf, sooshaal miidiyaa maqaa keenyaan sochoosuudhaaf namoonni wanta garaa garaa godhu jechuudha. መጨረሻው እንጠቀም ወደ መላክ ነው የሚቀየረው ብዬ ነው ማለት እዚህ ከጨርሼ ሴት ላይ ሴት መላኮች ነው እንደገና ማለት የምድርቱ ስራ ጨርሼ ብንጠቀም መጨረሻ መላክ ነው ብዬ ነው መጨረሻ ወደ መላክ ነው የሚቀየረው ሰማያውን ብያምን አለው። አሁን ደግሞ ይሄንን ወደዛ ያሰፋሉ ይነጠቃለሁ። መጨረሻ ግን ከተነጠቁት መቼዛጄ በቆሎ አልሰራም። እዛጄ ሃሌሉያ አይሰራም። መደረክ ያለ እኔ ባራይ ነኝ አይሰራም። እዛ አይቱን ታንካማን ቱታ ፕራቲያ አሎ ዞኔ ካጫማጫ ቱቱቱቱቱቱን ታካማታ ካቺቻ ቱቱቱቱቱቱን በቱቱቱቱቱቱ Mee namichi kuni waan inni gochaa jiru argaa jirtu jedhama yaadu. Maal gochaa jira? Macaafa qulqulluu guyyaatti al sadii fuula 11 tokko
namichi kuni yeroo hundumaa waggaa 13 darbanii fi macaafa qulqulluu nyaachaan turee jedha. Kanaan duras macaafota 5 akka fixe dubbachaa jira. Macaafonni fixe kun ganama fuula 7, guyyaa fuula 7, galgala fuula 7, guyyaatti fuula 21 nyaachaan as ga'ee jedha. Namichi kun yoo yaadatu ta'ee yeroo darbee waldaa Israa'el daansaatti namicha isa afaan haaraa akka sibiilaa nama dhukkubsu kanaanii iyya maraatee gamoo waldaa Israa'el daansaatti ba'e sanadhaan yaadatu jedhee yaada. Amma immoo kunoo waan haaraatiin dhufeera. Macaafa qulqulluu nyaachaan jira. Macaafni qulqulluun ni mi'aa'a. Macaafni qulqulluun namatti tola jedhee kunoo macaafa qulqulluu kukkutee waraqata isaa nyaachaa jira. Sagalee Waaqayyoo irratti nyaadhaa kan jedhu jira, sirriidha. Maaltu nyaatama akkamitti nyaatamaan waan biraadha. Garuu namichi kun daayirektii yookaan kallattiimaan fudhatee macaafa qulqulluu kana guyyaatti fuula 7, ganama fuula 7, guyyaa fuula 7, galgala fuula 7 kukkutee nyaachaa jira jechuudha. Akkasitiin kun waggoota 13 darbeera jedhee haasaa jira. Egaa maal jedhama? Macaafni qulqulluun yookaan waraqatni nyaataa jiru kun maanni bu'aan isaa maali yaadeeti? Maaliinis immoo konfirmi godhateeti kan inni akkas nyaachaa jiru. Maal bu'aa buufachuuf egaa waan dinqiidha, waan ajaa'ibaati. Namni akkas gaafa maraatu arguu caalaa wanti nama jibbisiisu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Dhuguma wantichi nama aarsaa. Garuu wallaalummaa isaaniiti, horii ta'uu isaaniiti. Namummaa keessaa ba'anii gara bineensummaatti darbuu isaaniiti. Kana duwwaa yoo ta'u taane raajonni keenya bebbeekamoon fudhatamummaa yookaan namoota biratti beekamtii guddaa argachuudhaaf wal arrabsuudhaan maqaa walii balleessuudhaan wantoota baay'ee waliin jechuudhaan miidiyaa sooshaal hawaasaa kana ho'isaa jiru. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Gochoonni adda ba'an gochoonni akkas akkasii naman kolfiisanis namas hin aarsanii. Inni bila maja masa kuku razi base kanto jana mara kabaya amniti balu kadar ዝምብላችሁ ለምን ምንድነው የምትበላው? ምግብ የለም እንደ ምግብ አለ ሁሉም አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚገርመው ነገር የአራተኛ ጨርሻ 5ኛ ዙር ነው የጀመርኩትና የ5ኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ጠዋት 7 ቁርስ 7 ገጽ፣ ምሳ 7 ገጽ፣ መክሰስ ማለት እራት 7 ገጽ፣ በቀን 21 ገጽ እየበላ ለ13 ዓመታት አሁን ዘፍጥረት እስከ ራእይ አራተኛ ዙር ጨርሰው ነው 5ኛ ነው ጀመርኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። የበላው ቁርስ ምሳ እራት ቁርስ ምሳ እራት ቁርስ ምሳ እራት የምበላው ይሄን ነው። አሁን 6ኛ ዙር ነው። ተመልከቱ ዝም ብላችሁ አሁን 6ኛ ገጽ ነው። እንብላ ሁለት ሰው አሁን በዚህ ሰዓት እያየ ነውና የሚታዩ ሰዎች ተባረክልኝ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄንን ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ። እንግዲህ ለጉድ ይሄንን ሼር አድርጉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚበላ ሰው ብቸኛ ሰው በኢትዮጵያ ላይ ተገኘ። እንግዲህ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለመብራት እንፈልግ ሳለ እንብላ። እግዚአብሔር ቃል ነውና እንግዲህ ይጣፍጣል። ሰው እንኳን ምግብ ይበላል፣ ይሄ ቃል ቢበላ በሆዴ ውስጥ የሚገባ እንግዳ ነገር እንሰማለን፣ አዲስ ነገር እናያለን፣ ወየ ወያለን እንጮሃለን፣
ታዳጊው አምላክ ከሌለን ወየው እያልን እንጮኻለን። ታዳጊው አምላክ ከሌለን ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካት ጥላችን እግዚአብሔር ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። አሜን። እየከፋ ሲሄድ ጊዜ